Dubartii umrii kana guutuu singilummaan ture taraa duraatiin mudannoon akkana dhaqqabee amma dubartii hunda isimasitti fakkaatee wayi akka dhaabbattee haftaa ka jedhu yaaddoo keessa galaarra bar. Fuuchariin kee maali amma waa'ee fuudha kanarratti? Baay'ee natti ulfaata amma kana keessatti amma waan akkanaa yaaduun bakka hunduyyuu waan poolisiin itti waa natti fakkaata. Ani gaafani achi waan hunda zizirreessee bakka smart way dhufee diisii seenee jedhu gurbaa deelfii siillee wajjin walii haasa'an ture inni dhufee eerpoortiidhaan na fuudhee itti nime warqina kanaan qabaa maal ta'uu hin danda'a yookiin asumaan ganama deebi'ee biyyatti galaan jedheen diisii lakkee wanta kanaan jiru naan jedhe. Ati fuudhaan hin dhufnee waa biraatiin hin dhufnee kan dhuftee invitation yoo namni si erge si koosli. Biyya kanaa imbaasiin biyya Ameerikaa eenyummaa kee baree invitationiin kaampaanii meeqarraa ergame namni meeqa viizaa argataa hin jiru. Eenyummaa kee argee gaafa jedhee jedhu kan inni invitationii sana sarkaa fuudhee immoo ilaalee sii kennu malee invitationii qofaan immoo viizaan eessaa argamu. Hin argamu dhugaadha. Kana keessatti jennaan laakkii waa tokko yaaddeenii wanti dhufu wanti dhufu jiraannaan immoo hin sirreessinaan an jedhe. Rabbi na qarqaaruu nama sooressa nama duruu beekuun argadhe. Setti ni madde jennaan haaluma sana fuudhee innis tabaqaa bira nageessee hin haasofsiisneeni waa tokkitti bilbilaan illee bilbiltee si arrabsitee waa tokko si goote taanaan bilbila si rikardii qofa godhi itti kenni seera duraan dhaabaan farankaa tokko hin barbaadu nan jedhe rakkina kootti mee sooshaal miidiyaa kootti agarsiisee akkana hin ta'e gaafan jedhuun himata natti dhiyeessaa naan jedhe. Yaa Rabbi ammas immoo dhufee rakkina biraa moo nama keessa namatti humu yaa Rabbi guutaan fatanaa maalii keessan garee baranan jedhe. Anumaan barbaadu ammuman takka sammuu gosa sirraa'ee biyya kanaa bahutti waan gochuu dandeessi.